namni tokko as dhufee waanuma barbaade gaafa YouTube irratti maxxansu maaloo maal rakkattee jedhanii achirraa of qusachuu qeequu dhaabuutu barbaachisaa jechuudha. Amma niwusii akkas faa marii akkasii faa gaafa maxxansitu YouTube irratti nama yoo baay'ate nama 10,000-15,000tu ilaala akkasi. Asirratti garuu ati kalariidhaan gootee walajjeessanii maal jettee wanta nama suukanneessu wayiitu jira jettee barreessiteenna nama 100,000tu see ilaala. 100,000 maaliif wal caalee yoo jennu namni kana appetite keenya sirreeffachuutu waan hordofnu sanatu ballata gabbata. Kanadha miidiyaan viewership qaba taanaan ni ballata ni guddata subscription qaba. So kana hojjechaa jirra. Amma yoonaatti gaa jiru miidiyaaleen sobaan waggaa 3-4 kana keessatti soba malee at least itti makanii dhugaa percentage 10 dubbatu. Sobumatti immoo namni isaa deemee sobuma sana dhagaa akkasitti xinnoo qulqulleessaa deemuun barbaachisaa dheedhee ni yaada.